kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkam yeroo kana geessani. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo kanaan kan dhugee Waaqni abboolii keenya maqaan Waaqayyoo kan galateeffame nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Qophiinarra qopheessee isiniif dhiyaadhee zeemaan mana amantaa keenya Ortodoksii Taawahidoo Itoophiyaa meeqadha? Bakka meeqattis qoodamaa faayidaan isaas maali eenyutu argate kan jedhu walitiin baranna. Barnoota hedduu as keessaatti argachuu akka dandeessan abdii guddaan qabna. Ani qopheessee kan isinii dhiyeessu Barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Qophiin kun immoo qophii gola faarfannaati. Chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan Subscribe, share, like, comment gochuudhaan egaa tajaajila afaan Oromoo faana akka waliin taanee guddisnu isiniin jenna. Gaafii adda addaa yoo qabaattan, gaafii shakkitoonni gaafataniif deebii yoo barbaadan immoo Dhangaa Lubbuu search gootanii chaayinaalii Dhangaa Lubbuurraa sagalee Waaqayyoo burqaa dhuma hin qabne achirraa waraabbachuu dandeessu isiniin jecha kallattumaan gara gaafii keenyaatti darbina, gara barnoota keenyaatti darbina. Zeeman mana amantaa keenya Ortodoksii Taawahidoo egaa bu'uurri isaa eessadha? Zeeman kun maali jennee gaafa laallu manni amantaa keenya Ortodoksii yeroo hunda guyyaa hunda uumaashii Waaqayyoon kan ittiin galateeffattu, kan Waaqayyoon ittiin faarfattu, Waaqayyoof galata kan isheen ittiin dhiyeessitu adda kan ta'e Waaqayyoon uumaashii kan ittiin faarfattu keessaa isa tokkodha jechuudha. Innis maddisaa kan inni argame samiirratti ergamoonni Waaqayyoo galata Waaqayyoodhaaf sa'a 24 galanni Waaqayyoo nyaata isaanii kan ta'e yeroo hunda Waaqayyoon kan ittiin galateeffatan maddisaa burqaansaa inni jalqabaa egaati ergamoota Waaqayyoo irraatii kan argamedha jechuudha. Faaruun egaa hanga ammaatti addunyaa kana irratti eenyullee kan ittiin hin morkanne, eenyullee hangasaa kan hin geenye, amma yoonatti eenyumtiyyuu zeemaa akka sanaa argachuu kan hin dandeenye, kalaqa akka sanaa argachuu kan hin dandeenye. Addunyaan kun yoo ilaaltan kalaqa adda addaatiin kan ishiin wal dorgomaa jirtu. Kalaqa namni tokko argate namni biraa immoo fooyyessee riikardii jalqabaa cabsee yeroo itti riikardii sana fooyyessee argamu badhaasa itti fudhatu, geeba itti fudhatu, warqee itti badhaafamu hin argina jechuudha. Akka mana amantaa keenyattis egaa dorgommiin hin jira. Dorgommiin kun maali? Dorgommii afuuraati. Dorgommiin afuuraa kun immoo badhaasa guddaa namaaf laachuu danda'a. Badhaasni kunis immoo egaa namni hanga dhumaatti jabaatee dhaabbatee hojii gaarii hojjetee ittiin milkaa'e gonfoo jireenyaa sana argatee mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dhaaludha jechuudha. Akkuma qulqulluun Phaawulos ani fiigicha koo xumureera, kanaan booddee gonfoo jireenyaatu na eeggata, dorgommii kiyya raawwadheera akkuma jedhe egaa namoonni baay'een afuura keessattis hojii afuuraa keessattis dorgommii hedduu keessa kan isaan turan jechuudha. Isaan keessaati egaa amma yoonaatti dorgomaa jalqabaa kan ta'e abbaa keenya qulqulluu Yaaredidha jechuudha. Addunyaa kana irratti kan ittiin Waaqayyoon amma ammaatti galateeffachaa jirru eenyumtuu kan isaan hin dorgomne yeroo jalqabaadhaaf ergamoota qulqulluu Suraafelii fi Kirubeeliin samii irratti Waaqayyoon kan ittiin galateeffatan, inni immoo kan irraati argate, inni immoo kan irraati fudhate, inni immoo kan irraa barate, kan irraa dhaale zeemaa kanadha jechuudha. Amma ammaatti egaa zeemaan kun hin fooyyofne, amma ammaatti egaatis zeemaan kun mana amantaa keenyaaf dhaabbataa ta'e qulqulluun abbaan keenya Yaared zeemaa kana egaa abbaa zeemaa jedhamee, abbaa yeedaloo, abbaa sagalee jedhameetu mana amantaa keenya egaati kabaja guddaadhaan abbaa guddaa akka ta'etti ni kabaji jechuudha. Egaa qulqulluun Yaared gaafa Waaqayyoon faarfate jechuudha. Abbootiin keenya akka dubbatanitti yookiis akka nutti himanitti abbaan keenya qulqulluu Yaaredin yeroo hunda yeroo jalqabu jechuudha. Yeedaloo kana yeroo jalqabu qadaamii zeemaa tamatsihoo samahaay jechuudhaan kan inni faarfachaa ture jechuudha. Gara samiitti egaa yaada isaadhaan ol fudhatamee yaada isaadhaan inni egaati Waaqayyoon faarfachaati kan inni ture jechuudha. Biyya lafaarra taa'ee egaa biyya lafaarra taa'ee nama yeroo jalqabaaf ergamoota Waaqayyoo wajjin samiirratti Waaqayyoon galateeffachaa ture keessaas tokkodha jechuudha. Addunyaan kun egaa yeroo baay'ee qorannoo yeroo gootu gara hawaatti yookiin gara samiitti egaati
wantoota garaa garaati kan ishiin ergaa turte qorannoodhaaf saatalaayitiiwwan garaa garaa ergaa turte. Saatalaayitiin gara ishiin samiitti ol ergitu kun immoo yommuu gara biyya lafaatti deebinee ilaallu jechuudha. Saatalaayiiwwan ol argaman kun odeeffannoo sassaabaniiti kan isaan dhufan. Odeeffannoo sassaabanii dhufan sun dhugaa ta'uu danda'a, soba ta'uu danda'a, mirkanaa'uu danda'a, mirkanaa'uu dhiisuus danda'a jechuudha. Kanaaf bal'isnee gaafa laallu egaa namni as taa'ee samiitti waan samii irratti hojjetamu arge gonkumayyuu addunyaa kanarra hin jiru. Saatalaayitiidhaan iyyuu yaaliidhaan egaa waan addunyaa kanarra taa'anii samiirra wanta jiru pilaanitoota samiirra jiran kana jedhanii tilmaaman dhibbaan dhibbatti mirkaneessuus yoo baatan saayintistoonni addunyaa kana pilaanitii fayyadamuudhaan saatalaayitii fayyadamuudhaan odeeffannoo jiru kan isaan dabarsan. Yaared garuu pilaanitii otoo hin fayyadamin saatalaayitii tokko otoo hin fayyadamin kadhannaadhaan kennaa guddaa waaqayyo isaaf laateen biyya lafaa kanarra taa'ee ergamoonni waaqayyo samii keessatti akkamittiin akka galateeffatan zeemaan biyya lafaarra hin turre zeemaa biyya lafaatti amma ittiin waaqayyoon galateeffannu kana ergamoonni waaqayyo samii keessatti yommuu isaan waaqayyoon galateeffatan argee zeemaa sanas immoo dogoggora tokko malee yaada tokko malee jechuudha gara kanatti fidee akka nuti ittiin waaqayyoon galateeffannu qulqulluu kan ta'e waaqayyo irraati kan dhufe sana akka nuti ittiin waaqayyoon faarfannuuf waaqayyoon galateeffannuuf egaa qulqulluun Yaaredii zeemaawwan kana bu'uure jechuudha. Zeemaawwan kunis egaa bakka sadiitti kan isaan qoodaman jechuudha. Manni amantaa keenya amma ammaatti kan isheen itti fayyadamaa jirtu zeemaa sadi qofadha jechuudha. Yeedaloowwan sadi qofadha jechuudha. Isa kanas egaati abbaa keenya qulqulluu Yaared samii irratti ergamoonni waaqayyo yommuu isaan Aariyaam keessatti waaqayyoon ittiin galateeffatan innis egaa iccitiin kun isaaf ifee kan arge zeemaawwan yookiin yeedaloowwan kana sadan qofadha. Innis inni jalqabaa giizii jedhama, inni itti aanu immoo izilii jedhama, sadaffaan immoo araaraatii jedhama jechuudha. Giizii jechuun maal jechuudha yoo jennee ilaalle egaatiin gara kanatti dhufu keenyaan dursa akkuma amma jalqaba ibsuudhaaf yaalle kanatti jechuudha. Amma ammaatti egaatii uumamoota addunyaa kanarra jiraatan yommuu ilaallu zeemaan isaan zeemessan yeedaloon isaan yeedaleessan gosawwan yeedaloo kana keessaa gonkuman ba'u jechuudha. Amma dubbiin amma dubbachaa jirus dubbiin isin dubbattanis haasaan namoonni wajjiniin walii isaanitti haasa'anis addunyaa kanarratti egaa macaafni qulqulluun sirbi cubbuudha jedhee akkuma kaa'ullee sirba amma addunyaa irratti namoonni itti fayyadaman sirban muuziqaan sagaleewwan garaa garaa dhageenyu kamiyyuu yeedaloowwan kana sadan keessatti kan isaan ramadaman. Yeedaloowwan kana sadan jalatti hin ba'an jechuudha. Kanaaf hundumti isaaniiyyuu yeedaloowwan kana sadan keessatti addunyaan kunis egaa yeedaloowwan kana sadan irraa fudhatteeti. Muuziqaan amma akka addunyaatti beekamtii argate sadarkaa guddaa argate kun amma yoo ilaaltan egaa yeedaloo kana sadan keessaa hin ba'u jechuudha. Yeedaloowwan kana sadan jalattidha kan inni jiru jechuudha. Kanaafi tariitii addunyaan kun amma yoo ilaaltan hiika addaa itti laachuu dandeessi. Yeedaloowwan jiran kanatti hiika adda addaa itti laattee kan mataa ishiitti moggaafachuu yaaluu dandeessi. Garuu yeedaloowwan kana sadan jalaatii hin ba'ani. Giiziin maal inni jennee walaalle giizii jechuun ruhuut jechuudha. Ruhuut jechuun immoo abbaaf galanni haa ta'u jechuudha. Ruhuut jechuun abbaaf galanni haa ta'u jechuudha. Kanaaf giizii jechuun maal inni ruhuut jechuudha. Gama biraatti immoo inni yoo ilaalle abbaaf galanni haa ta'u jechuudha. Jalqabumayyuu yeedaloon samiirraati. Gaafa qulqulluu Yaared argu yeedaloon kan galataa ture jechuudha. Maaliif kan eenyuun ittiin galateeffannu waaqayyoon kan ittiin galateeffachaa turan ergamoonni waaqayyoo. Sababni yeedaloo inni jalqabaa kan argamsiisa waaqayyoon ittiin kan galateeffatamu. Sagalee mi'aawaadhaan bareedaadhaan akka namatti toluu danda'utti akka nama boojii harkisuu danda'utti kan ittiin galateeffatamu ergamoonni waaqayyoo kan ittiin galateeffachaa turan jechuudha. Kanaafuu ruhuut jechuun egaati galateeffachuudha. Eenyuun galateeffachuudha abbaaf galanni haa ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu yeedaloon kun egaati meeshaalee galataa keessaa san tokkodha. Inni lammaffaan yeedaloonni lammaffaan iziliidha. Izilii jechuun immoo egaa sinuut jechuudha. Sinuut jechuun immoo egaa maal jechuudha? Tsinuu jechuudha. Ifama tsinuu. Izilii jechuun tsinuu jechuudha. Tsinuu jechuun immoo egaa akkuma beekamu addunyaa kanarra qormaan adda addaa jiraachuu danda'a. Gidiraan garaa garaa jiraachuu danda'a. Addaamii fi Hewaan sanyiin isaa dabalatee hundumti isaaniiyyuu sababa isaan cubbuu hojjetaniif gidiraa biyya lafaa kanarratti argaa turani.
rakkoo guddaa biyya lafaa kanarratti argaa turani. Rakkoo sana keessaa immoo kan isaan baasuu danda'u nama barbaadaa turani, nama waan dhabaniif nama ta'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo rakkoo kana keessaa isaan baasuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufeera jechuudha. Kanaaf ilmi dhalatee rakkoo baay'ee arge. Addaam kan kufe sana kaasuudhaaf immoo isaa kan mul'isu jechuudha. Addaam sababa cubbuutiin kufee ture. Addaamiin kaasuudhaaf immoo ilmi maal ta'e dhalateera. Dhalachuu isaatiin booddee immoo gidiraa argeera. Gidiraa isaatiin du'a isaatiin immoo ilkee du'aa cabsee maal godheera? Du'a keenya barbadeessee jireenya nu kenneera. Waan ta'eef iyyuu tsinhoo jechuun egaati ilmi akkuma osoo cubbuun qabaatii yakka osoo hin qabaatii yakka keenyaaf jecha gidiraa keenyaaf jecha foon ilma namaa uffate sanaanis jabaatee cimee addunyaa kana akka waadaa gale sanatti ilmaan namaa bilisoomsuuf dhufe xalayaa daabiloos sana barbadeessee jireenya nuuf kennee eenyummaa keenya garbummaa keenya jalaa nu baasee bilisummaa akkuma nuuf kenne san nutis amantii keenyatti akka cimnuu fi waaqayyoon ilma oolmaa isaa kanaaf akka galateeffachuu qabnu kan ibsudha jechuudha yeedaloo kana keessatti. Inni sadaffaan araaraati jechuudha. Araaraay jedhama. Araaraay jechuun xihuum jedhama. Gama biraatiin xihuum jechuun immoo Afuurri qulqulluu akka uffatee mul'isuuf jechuudha. Yookiin immoo Afuurri qulqulluu mul'achuu Afuurri qulqulluu kan ibsu jechuudha. Xihuum jechuun egaati Afuurri qulqulluu mul'achuu akkatti kan ibsamu. Isaan kunis egaa sagaleewwan yookiin yeedaloowwan sadan kun egaa adda adda bahanii yookiin kophaa hin deeman jechuudha. Kophaa isaanii hin deemani. Giizii keessa izilii keessa araaraatiin akkasitti wal keessa dhufuu danda'u sagaleen kuni. Wal keessa jiraachuu danda'u jechuudha. Maaliif haalli dubbii keenyaa gaafa dubbannu fakkeenyaaf sagaleen ol kaasneef gabbuusnee dubbannu yeedaloo isaa gaafa laaltan garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kophaa hin deemani. Yeroo giiziin faarsame isa keessa immoo izilii fi araaraa yookiin immoo araaraatiin ni jennu kun egaa bahuu ni danda'u jechuudha. Bahuu yookiin immoo dhufuu ni danda'u jechuudha. Isaan kunis egaa iccitiiwwan sillaasee abbaan dursa kan ture ilmi kan dhalate Afuurri qulqulluun immoo kan dhugoomse jechuudhaan egaa sadummaa sillaasee fi tokkummaa sillaasee kan ittiin ibsinudha jechuudha. Tokkummaa sillaasee fi sadummaa sillaasee kan ittiin ifudha. Ergamoonni waaqayyoos egaa Suraafeelii fi Kirubeeliin teessoo sillaasee fuulduratti kan isaan galateeffachaa faarfachaa turan akka macaafni nutti muttisi. Egaa eenyuun faarfachaa turani? Sillaasee faarfachaa turani. Egaati galanni inni jalqabaa eenyudhaaf uumaa hundumaa olii kan ta'e uumaa uumamtootaa kan ta'e sillaaseedhaaf galanni kan ta'u waan ta'eef sillaaseedhaaf kanaaf nutis biyya lafaa irrattis gaafa jiraannu uumaa keenya kan ta'e sillaaseedhaaf galata galchuun barbaachisaa waan ta'eef egaa akkaataa kanaatiin dhaalamee kan dhufe isa kanadha jechuudha. Egaa kana yeroo dubbifnu egaa sagaleen bareedinaan ba'u kophaa isaatti tokkummaa sillaasee yoo ibsu isaan kaan immoo sadummaa yookiin qaaman sadii ta'uu isaanii sillaaseen qaaman sadii ta'uu isaa maqaadhaan sadii ta'uu isaa akkuma iccitii sillaasee keessatti baranne haala kanaan kan ibsudha jechuudha ijoollee waaqayyoo. Egaati gama biraatiin abbaa zeemaa kan ta'e qulqulluu Yaared egaa fakkeenya gaarii kana kan qabu sirna tuqaalee 8 fayyadamuudhaan waaqayyoon kan galateeffachaa ture jechuudha. Faarfannaa keessatti egaa sirni tuqaalee illee jiru jechuudha. Sirna tuqaalee meeqatu jiru? Sirna tuqaalee 8tu jiru jechuudha. Faarfannaa nuti faarfannu yeedaloowwan zeemaa nuti dhiyeessinu kana keessatti sirna tuqaalee kan jedhaman 8 kan ta'an faarfachuudhaaf faarfattoonni kan ittiin faarfatan kan faarfachiisan kan ittiin galateeffatan sirna tuqaalee meeqatu jiru? Sirna tuqaalee 8tu jiru jechuudha as keessatti wanti isin hubachuu qabdan. Inni jalqabaa yookiin immoo sirna tuqaalee keessaa inni jalqabaa egaa yommuu biyya lafaa yookiin immoo barnoota addunyaa yommuu barattan barnoonni muuziqaa jedhamu jira. Barnoonni muuziqaa kun immoo egaati sirna tuqaalee kan akka amma ilaaluudhaaf jirru kanaaf nootaallee jedhee sagalee ol ka'uuf gadi bu'uu isaa kanarratti illee barnoonni inni laatu jira. Yeroo sana tariitii nuti addunyaa irratti gaafa barnoota addunyaa barannu fayyadu jennee dhiisuu dandeenya. Haa ta'u malee asuma keessaatti kan inni fudhatame. Manuma amantaa keenya keessaatti kan inni fudhatame waan ta'eef egaa sirriitti osoo yeroo sanas hubannoo itti ilaalle isaanumatu deebi'ee ammaas hafuura keessatti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Kanaaf sirna tuqaalee 8 keessaa inni jalqabaa tuqaadha jechuudha. Tuqaadha afaan Ingiliffaan full stop jedhama. Tuqaan kun immoo maalidhaan bakka bu'aa? Maha inni fakkeenyi isaa jennee yoo ilaalle jala kaattota
Yihudootaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabamuusaa kan ibsudha jechuudha. Maalidhaani jala kaattota sanaan warra olii gadi ergaman fakkeessanii warra jiraataniin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jala kaattota Yihudootaatiin qabamuusaa jalee isaanii warra jedhamaniin qabamuusaa jechuudha. Warra iddoo guddaa hin qabne fakkeenya amma tuqaan kophaatti homaa gochuu hin dandeessu. Akkuma sana warra sana qabamuusaa kan ibsu sana jechuudha achi keessatti tuqaan jechuudha. Inni lammaffaan sarara jira. Sarara jechuun akkasitti dalga kan dheeratu cirat kan jedhamu jechuudha. Sarar akkanatti jechuudha. Akkas dalga kan dheeratu sararri jira jechuudha. Yookiin immoo kanumaaniyyuu sarara jechuun dandeenya amma jechuudha. Sararri kun immoo maa inni kan ibsu hidhamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni ibsu jechuudha. Maaliidhaaf nuuf jecha yakka keenyaaf jecha badii keenyaaf jecha gooftaan keenya qorichi keenya maal ta'uu isaati hidhamuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Inni biraan immoo qoodduu beektu hundi keessanii jechuudha barattoota waan taatan qoodduun immoo maal ibsaa garafamuu gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan inni ibsu jechuudha. Nuuf jecha ba'aa sana baatee rakkoo sana hundumayyuu hirmaatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha garafamuusaa nuuf jecha reebamuusaa kan ibsudha jechuudha. Arfaffaa irratti gaafa laallu jechuudha itti haguuguu yookiin immoo qoodduu jechuudha. Yoo ilaaltan amma itti haguuguu kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf gamalachuudhaani qoodduu karaa lama kan haguugamu jira jechuudha. Kun immoo qoraattii mataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kaa'uu isaanii sana. Gonfoo jireenyaa sana nutti kaa'uudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maanni haguuggii yookiin immoo gonfoo qoraattii sana kaawwachuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo gama biraatiin shanaffaa irratti immoo ol qabduu yeroo fannisanii jechuudha. Sirni kun jechuudha ol qabduu yeroo fannisan laphee isaa irra dhaabbachuudhaan mizmaara kan itti rukuchuu isaanii kan agarsiisudha jechuudha. Qoodduun kuni qoodduu jabaa kan jedhamu jira. Qoodduu jabaan kun egaa gara olitti egaa maal agarsiisuu isaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisuuf yommuu deeman misilaalii yommuu ba'an laphee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrallee jechuu isaanii dhaabbachuu isaanii kan agarsiisudha. Jaaffaatti gaafa darbinu sirna tuqaalee kana keessaati jaaffaani tuqlamee kan jedhamu jira jechuudha. Tuqlamee jechuun tuqaa lamee jechuudha. Asis jechuudha. Hin beektu tuqlameen kun immoo maa inni yeroo dhiqan gadi bu'uuf mul'isuuf jechuudha. Yookiin immoo gadi buusuu isaanii maalirraa fannoorraa gadi buusaa. Fannoorraasii gadi buusaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa lubbuu isaa dabarsee laateera. Lubbuu isaatiin maal eessa deeme gara si'oolii deemeera gadi bu'e. Foon isaatiin immoo gabbu'ee gara awwaalaa deeme guyyaa 3 fi halkan 3 immoo awwaala keessa bulee ilkee du'aa cabsee ka'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Inni kun torbaffaa irratti tuqaa hin jira jechuudha. Tuqaa cirat kan jedhamu ammas torbaffaa irratti tuqaa dhaabbataa kan jedhamu jira. Kun immoo dhaabbata meeshaa araaraan araaramee du'uu isaa jechuudha. Kana gaafa jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa rakkoo guddaa arguusaa dhiphina guddaa arguusaa kan nu agarsiisan inni dhuma qoodduu guddaa kan jedhamu jira. Inni kun immoo qoodduu guddaan immoo egaa iyyaafannaadhaan Yihuudoonni fannisuu isaa ajjeesuu isaanii kana jechuun iyyaafannaadhaan jechuun gara jabeenyaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessa akka jiru barbaadanii dhufanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin qabanii fannisuu isaanii fannoorra oolchuu isaanii kan agarsiisu waan guddaa barnoota guddaa kan nu dabarsuu danda'u egaa sirna tuqaalee kana keessatti jechuudha. Sirna tuqaalee kana 8 fayyadamuudhaan abbaan keenya qulqulloon Yaared jechuudha haala kanaatiin ibsee haala kanaan barreessee kaa'ee jechuudha. 8 kun egaa kan ibsan jala kaattotaa fi gootota Yihuudaa jedhamanii kan beekaman 8 gooftaa keenya kan humnaan ajjeesuuf yaalan jechuudha. Kanaaf isaaniin gootota yookiin jala kaattota Yihuudotaa 8 kan jedhaman isaan bakka bu'uudhaaf kan kaawwamedha jechuudha. Manni amantaa keenya Ortodoksii keessatti egaa yeroo kadhannaa gamtaan kadhatamu sagalee bareedaa zeemaa jedhamu yookiin yeedaloo kan jedhamu kanaan kan akka kadhatamuuf yookiis immoo akkasumallee akka galateeffamuuf kan beekame kan jaallatamedha jechuudha. Kan beekamedha jechuudha. Zeemaadhaan yeedaleessuudhaan waaqayyoon galateeffachuun faarfachuun mana amantaa keenya keessatti jechuudha.
bataskaana keessaa jalqabee hanga alaatti xixiqqoo irraa hanga gurguddootaatti eegaatii beekamaadha jechuudha. Yeedaloo kanaan galateeffachuun kun hundi egaa yeroo raawwatamu wanti hundi hiikaa kan qabuu fi fakkeenyaan kan lafa kaawwame malee akkasumatti zim jedhee kan kaawwame akka hin taane hundi keenya iyyuu beekuun barbaachisaadha. Keessumattuu egaa yeroo mul'atu hundi keenya itti gammadu ittiin boonuu nurraa eegama jechuudha. Maaliif kun qabeenya guddaadha. Qabeenya mana guddaa mana amantaa keenya qabdu nurra darbee addunyaan illee itti fayyadamaa jirtu waan ta'eef kana keessatti eegaatii sirna qiddaasee yookiin sirna qulqulleessaa keessatti eegaatii abbooliin keenya zeemaa kanaan fayyadamanii sirna maayileetii galgalaa mana kiristaanaa yookiin mana amantaa keessatti gaggeeffamu keessatti jechuun lapheen keenya yeroo hunda gara sanaa akka yaadduuf jecha abbooliin keenya egaa karaa kanaatiin kan isaan waaqayyoon galateeffachaa turan jiraachuu isaa kan inni nu ibsudha. Egaa waa'een zeemaa isa kana fakkaata gabaabinaani. Zeemaawwan immoo gosoonni zeemaa kan jedhaman immoo baay'eetu jiru. Isaan kan immoo yeroo ittaanu yookiin gosoota yeedaloo warra jedhaman immoo yeroo ittaanu bal'inaan laaluu ni dandeenya. Egaatii qophiin isinii darbaa jiru dhugaatti isin gammachiise barnoonni gara fuulduraatti isinii fufa waan ta'eef subscribe share gochuudhaan chaanaalii kanarratti akka hirmaattan isiniin jenna. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Sagantaa kana caala bareedan hanga walitti deebinutti nagaan tura.